akka tasaa ta'ee taateen kun kan taate TikTok gubbaarratti TikTok live gubbaarratti yeroo ammaan tanaa social media gubbaarratti wanti dubbattu hundinuu kallattiidhaan waraabame eenyu ka waraabu hin beektu namni kuni nama beekamaa hawaasa biratti illee kabajaa guddoo qabu hawaasni illee hedduu isa jaallatudha taatee dhimma nasiyaa ziyaad tandeen gadda gartee baatii lamaan dura magaalaa Dirreedawaa keessatti ajjeefamsan irratti jecha gartee isarraa hin fakkaanne dubbatee mee gurra keessan dhageeffadhaa ana caalaa isin murteessaa. Jaalle carraanaa kan ta'e sii kanne. Okay, tadura intala Oromoo tagaraa lakkuu qabdu kan jetteef ragaa ni qabda lakkuu ta'uu. Haa lakkuu garaan qabdu. No, jechuu kiyya lakkuu ta'uu garaa ni qabda. Gisee dubbattu haa evidensiidhaan ragaadhaan dubbachuun barbaachisaadha. Tabira warra dhagee abbarraa hin dhagee obboleettiin dhiis haama jaallee kiyya dhagee miti bar ragaadhaan dubbachuun gaariidha. Tabira nuti maal godhutti akka jirru qubanii qabda. Okay, ni sobanii garaan qabdu. Intalli duute nasiyaa ziyaad garaan qabdu. No, garaan qabdu osoo hin taane lakkuu lama garaa qabaachuu isiidha. Ragaa ni qabda ati. Kanaaf hin jeebar. Wais gafada. Abo, angatu usqa amma gaanaaf jalle hojjaaso jirami. Asa gaafii sirraa qaba garuu haasa'e Duusiitiin ragaa qaba. No, dura anaaf jalleen fitannee keeti deebina. Duusiitiin ragaa qaba. Duusiitiin ragaa qaba. Duuga ragaa qabdi. Ragaa nan qabu immoo abbaa siitii. Akka no akka artistiitti maarra gisee jettu kana nuti maal godhutti akka jirru qubanii qabdaa jallee keenya. Quban qabu san akka nuumtuufi. Tadura ilmoo lama lakkuu qabu qabaachuu isiidha. Hin qabdu. Adda baafannee talammata bulchiinsi isaanii hojii haasa'u adda baafannee waan barbaachisu hunda bulchiinsi akka godhuu qabuu fi miidhama isiidha. Laal kantiibaan magaalaa Dirreedawaadha. Jaalle atillee ni beekta. Uqama inni saba isaatiif qabu. Jaalle akkuma dubbaddu ni beekta. Dira keenya mee waan biraatii mitiiti. Nasiyaan ulfa garaa qabaachuudhaaf lakkuu garaa qabaachuudhaaf qabaachuu dhabuunis wal namni falmisiisti. Tun ajandaa namaaf ni taati. Ulfa garaa qabaattus qabaachuu baattus lubbuudha moo lubbuu miti. Lubbuun isii dabartisan. Amma shaarmaarkiin akkana dubbachaa jirutti kallattiidhaan gartee waa'ee lubbuu isii itti dhiiseetiiti jecha gartee gurbaan ulfa ji'a jaha lakkuu garaa qabdi jeesan lakkuu garaa qabaachuu isii ati maaliif beeytee jee gaafachaa jira. Wanti inni mormaa jiru laal lubbuu isii osoo hin ta'in waan garaa jiru sanii jechuudha. Kan dursuu qabu lubbuu isiiti moo waan garaa jiru. Garaa hun jiraate waa takka illeen lubbuudha tasiisan haadha ilmaan lama daa'ima lafaa qabdi micoon tun. Osoo san isan hin quuqin kallattiidhaan itti dabree waa'ee lakkuu garaa jiraachuutiif gartee ulfi garaa jiraachuudhaaf san karaa ture. Sadarkaa kanatti gartee nama du'e irratti gartee qoosuun ni barbaachisa kanas maaf hin dhiisa. Namni viidiyoo tana daawwattan hundi keessan jechuudha. Akkana akkas tahaa jee wanti nan isinitti himu takka illee hin jirtu. Shaarmaarkeen nama akkam akka taate namuu ni beektan. Nama gartee hawaasa kana biratti beekamtii guddoo qabu, kabajaa guddoo qabu, jaalala guddaa qabu, hawaasni Oromoo bal'aan addunyaarra jiru hundinuu bira dhaabbatee gargaaraa turedha. Akkasuma akkasii miti. Garuu sadarkaa kanatti gaddeebi'ee osoo gabbiheetu gartee kanaan dura ajjeechaa lubbuu isiitiif sagalee hin ta'in arraan tana nama waa'ee isii dubbatu dura dhaabbatee gaafii kanaa tana gaafachuun isaa sirriidha moo sirrii miti isiniif hin dhiisa. Namni kun nama guddaa yoo gartee nama taraa akkanumatti haasa'u taate humaa isuma fakkaatee haasa'u jiraa jenneeti laafisnee bira kun. Shaarmaarkeen garuu ijoollee miti. Nama gartee waggaa dheeraa magaalaa san keessatti hojiiwwan aartii adda addaa hojjechaa ture. Aartii afaan Oromootiin illee nama beekame. Kanaan dura nasiyaan ajjeefamtee gartee osoo torbaan kan gahin magaalaa san keessatti koonsartiin gartee yaaddoo dirree dhawaa jaamee qopheeffamee gartee isa faadha warri waan san qopheessee magaalaa san keessatti diggisii guddaa aruuza guddaa gadhaabee magaalaa san guutuu girgirii dhaabaa ture. Yeroo sanitti gartee ijoollota shurraaba nasiyaa uffattee sagantaa san irratti argamte hunda akka isaan waltajjii irratti carraa hin arganne akka godhaa turan obboleettiin nasiyaadhaa dubbattee turte jechuun interviyuu kanaan dura Oromiyaa Isteet Miidiyaa irratti wajjin taasifneen akkasuma akkasii miti. Amma duba sadarkaa kanatti gartee as deebi'amee hoggaa lubbuu isiitiif osoo hin tahin ulfa garaa jiruuf jecha ulfa lamaa garaa jira moo tokko garaa jira lama jiraachuu maaliif beekta tokko jiraachuu maaliif beekta ulfi garaa jiraachuu maaliif beekta ulfa ta'uu maaliif beekta gaafii kanaa kana hoggaa haasee namni guddaan kuni jecha inni dubbatu kun waanuma kan laalamee gartee salphifamee bira kutamu miti.
Gama biraatiin ammoo waan gartee sitii booy waxanii mattee maal jaan takkaa jira magaalaa san keessatti. Wanti san dhibbatti dogongora gartee ilmaan Oromoo magaalaa san keessatti adamsuudhaaf taasifamedha. Ati waxaniidhaa miti. Ati matteedha. Ati siibooyi miti jaaniitiiti. Ijoollee Oromoo keessaa baasanii gartee kaan ka dawwallee dhufee fi ka qabridaarii dhufee fi ka bosaasoo dhufee magaalaa san keessatti waxanii ta'ee siibooyi ta'ee jiraata. Akkasuma akkasii miti. Namni keenya waan san hin galleef obboleessaa gartee kaan achumalaa qarqaruma magaalaa sanidha. Baadiyyuma achuma ijaaranii achuma jalloo bal'inaa waahel harillaa adaada biyyoo walitti dhufe kanaan gartee badoo baadiyyaa jaaniin maxxee jaaniin warra ammoo abbaan isaanii dawwalleedhaaf gartee biyyoo qaboo beeraa dhufe isaan waxaniidha jechuudha. Agartanii warroota akkanaa kana warri magaalaa san keessatti illee rakkoo guddaa hawaasa irratti uumaa jiru. Maqaa kana dahataniitiiti eenyummaa magaalaa sanii irratti illee dhiibbaa guddaa godhaa jiran. Haasawaa shaarmaarkee kana ammallee mee dhageeffannee haatuma rooliin dhageeffadhaa. Akkasuma akkasiin jaalle. Olaantummaa seeraa Garuu saba isaa miidhama takka illee hin barbaadu Kadir Juwaar. Akkasumatti nuuf fudhaati yoo rabbi jee guyyaalee muraasa booda oduu gammachiisuu hin dhageessanii ajandaa kana godhachuun hin barbaachisu. Ati akka Kadir Juwaar bakka buutee osoo hin ta'in akka Kadir Juwaar bakka buutee osoo hin ta'in. Nakki akka amma akkasinaan jeeqa nuti maal naan hojjeta jaalle maarree kuukama maarree kana gaafachuu jirraami kana waan nuti gaafachuu jirru kana deebisaa nu kannamee waan jiru waan beenuufin kana siin jajjura akkanaan jeeqa osoo waan meeqa beeytu ati osoo politikaal siinsi beeyroota osoo beeytee jirtu osoo beeytu jaalle kuni akka rabbitillee haraami beeyta sabaaf sabaloota wal mursiisuun nama walitti waan ni godhuun gaarii miti jaalle kanneen osoo waan meeqa beekuuti obsee taa'u jira waa'ee kana hunda ni beeka kanneen jaalle akkani gaarii miti dhugaa jirtus ni beeyta dhugaa jirtus garuu beekuu qofaa miti waan jiru immoo tasgabbeessuun barbaada. Abooti ati usme angaatu angaatu ati badoo ati jaalle hojii. Ija ati badoo usmeen roo ati gabare badawa. Eenyu animoo? Abooti hin beeku ani. Hin saggatin gaamma qaallichana. Amma waan biraas ba'u ta'a angaatu deema. Angaatu waan biraas ba'u ta'a. Sanaaf baarraa barbaadda biroo. Ija ati kabartuu shanuutti usme. Koga salamaan tama. Waa'ee faaruu isaanii gartee maarree jaanitti isaan wal faarsaa jiran sadichuma dhiisaa tunqushaa ishee isaatti dabalatanii. Shaarmaarkeen wanti dubbachaa jiru waan nuti keessaan dalagaa jirru quba qabdaniidha. Waan kaantiibaan keessaan dalagaa jiru dhimma nasihaa irratti quba qabdanii nuti je amma hoggaa dubbatu kaantiibaa bakka bu'eeti. Yoo miidhase kan yuutuubarri takka ammoo namni noormaalli magaalaa keessa jiraatu tokko kaantiibaa bakka bu'ee gabbee tokko irratti ibsa kan.